Kamooltan kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyam. Nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha eegaa kabajamtoota keenya oduulee biyya keessaa qabannee dhufnee jirra. Oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ana obsaasani. Godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa keessatti guyyaan lamaan dura liyyuu haylii naannoo Amaaraan ilma Oromoo Hasan Muhammad nama jedhamu kan sababa takka malee rasaasaan akka rukutame gabaasuun keenya ni yaadatama. Hasan Muhammad yeroo ammaa miilli isaa cabee haala hammaataa keessa akka jiru maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Hasan Muhammad obboleessa keenya rabbiin haa fayyisu jenna. Akkasumas godina Harargee lixaa ona mi'eessootti maaliif nu laalta jechuun waraanni mootummaa daa'ima ol adeemaa jiru mataa keessa rukutuun akkanatti dhiiga isaa dhangalaasanii jiru. Waraanni mootummaa yeroo ammaa kana Oromoo ajjeesuu, reebuu fi dararuu cabsuun itti fufee jira. Oromoon hanga mootummaa mataa isaa dhaabbatutti yoomiyyuu dararaan irraa dhaabbataa jechuun abjuudha jedhan ilmaan Oromoo. Oromoon aarsaa duraan kaffalee as ga'e caalmaatti amma aarsaa cimaa kaffalaa jirra jedhan. Kanaaf uummanni Oromoo maaloo hin rafina dammaqaa jechuun ergaa Oromummaa siniif darbee jira. Hidhattoota naannoo Affaarii fi qotee bulaa Oromoo jidduu walitti gaarrifannaan akkuma itti fufetti jira. Guyyaa kaleessa aanaa Jiillee Dhummuugaa gama daangaa Affaarii kan dhiyaatu gaangaha Maalka Aadee bakka jedhamutti hidhattoonni Affaarii ilmaan Oromoo irratti isoo dhukaasuuf yaaluu ilmaan Oromoo akka ofirraa deebisantu gabaafame. Gama aanaa Harxummaa Furseetiinis Maalkaa Oowwaattis bifuma wal fakkaatuun kan dhukaasi banamee ture yoo ta'u yeroo ammaa kana yaaddoo guddaan akka jiruttu gabaafame. Gaggeessitoonni Amaaraa aanaa Efraataa Gidimii fi bulchiinsi magaalaa Makkannaa poolisii federaalaatiin fuudhamuun isaanii gabaafame. Bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidimii fi bulchiinsa magaalaa Makkannaa keessaa kaabinoonni damee bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa irra hojjetaa turan namoonni 7 guyyaa har'aa poolisii federaalaatiin butamanii iddoo hin beekamnetti fuudhamuun isaanii dhagahame. Akka maddeen keenya kun jedhutti sababni gaggeessitoonni kun fuudhamaniif lola bara lamaan dura liyyuu haylii Asaaminoo Tsiggee magaalaa Makkannaa fi gandoota aanaa Jillee Dhummuugaa Jaarraa Waataa Arba Waayyuu fi Isgiyyee irratti banuun lubbuu namoota hedduu fi qabeenya uummata hedduu manca'eef gaggeessitoota milishaa Amaaraa leenjisuun meeshaa fi rasaasa hidhachiisuun humna liyyuu haylii Amaaraa waliin qindeessuun akka uummata Oromoo irratti sababa abaa'oo shanee jedhuu fi deeggartoota abaa'oo alaabaa fi abaa'oo Oromoo fi uffata aadaa uffatanii fi namaa fi suuqa isaanii irratti alaabaa Oromoo fannifatanii doorsisanii Oromummaa fi mirga dhaaba siyaasaa Oromoo deeggaru humna dhoorkuu fi shira xaxanii waraana cimaa uummata irratti banuun gahee olaanaa taphachaa turan akka ta'e maddeen keenya kun madda nageenyaatti himan. Kaabinoota Bilxiginnaa aanaa Efraataa Gidimii fi magaalaa Makkannaa keessa hanga ammaatti sababa kanaan poolisii federaalaan qabaman keessa hanga ammaatti kan mirkaneeffanne itti gaafatamaa waajjira callisaa bulchiinsa magaalaa Makkannaa Nugus nama jedhamuu fi kaabinoota waajjira milishaa fi nageenyaaf callisaa aanoota kanaa lamaan irraa hojjetaa turan akka ta'e eeramee jira. Lolaa fi walitti bu'iinsa bara lamaan dura uumamee darbee fi tuttuqaa fi dubbii barbaaduun lola uummata Oromoo irratti banuu fi uummata Oromoo hedduu magaalaa Makkannaa fi naannawaa ishii jiran hunda Oromummaa isaanii qofaan tajaajila karaa mootummaan uummataaf dhiyaatu ibsaa fi bishaan irraa muruu fi yeroo adda addaa sakatta'iinsa tasaa gochuun eegumsa keellaa sababeeffachuun uummata Oromoo dagachiisanii saanjaa ulee fi qawwee nama qabatee deemu hundarraa saamuu fi saamsisuun kan meeshaa badii oolfadha jedhee isaan baqate rasaasaan dhahanii ajjeesuun uummata Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa gidirsuu keessatti gahee gaggeessitoonni kana guddaa akka ta'e uummanni Oromoo aanaa Jiillee Dhummuugaa fi gaggeessitoonni sadarkaan jiran hundi dursanii akka beekan dubbatamaa jira. Gaggeessitoonni aanoota Efraataa Gidimii fi magaalaa Makkannaa hedduun isaanii uummata Oromootiif jibbaa kan qabanii fi deeggartootaa fi miseensota paartii siyaasaa ABN akka ta'an hooggansi paartii Biltsiginnaa sadarkaan jirus kan beekuu fi beekaatti waliin hojjechaa kan ture ta'uu odeeffannoo fi ragaan tokko tokko bahaa jiru. Maqaa fi sababa gahaa gaggeessitoota kaadiree Biltsiginnaa magaalaa Makkannaa irraa poolisii federaalaatiin qabamanii fi dhimma isaanii maal irraa akka gahe hordofuun kan isin biraan geenyu ta'a. Oduulee keenya har'aa kanumaa nagaatti bula. Akkam nagaa fayyaa? Fayyaa alhamdulillah. Guyyaa kaleessaa Oromoo fi Affariin naannaa amma jirtan walitti bu'ee ture miti? Mee wanni sun akkami amma haalli inni irra jiru akkaataan jalqabni isaa akkami haalli lolli sun itti ta'e? Akkas tole mucaa daa'ima walii isatu affaar reebee jedhanii bifa nama suukanneessuun harka duuba dachaasanii hidhanii konkolaataa irratti baachisanii jiran maal balleesseeti mucaan daa'imi suni?
Ayyee malee kan jalqaba waan kana tuqe gaaffaarootichi matu dadhabameeti moo ijoollee Oromoo matu lole. Malee namni jalqabaa waan kana akka jeequmsi ka'u barbaade jaruma farii sanirraa jechuudha. Tolee ijoollee san duba mucayyoo akkuma araara ammaan duraa sanittiin araartanii mucaasa kana maaliif akkasitti hidhanii gama mootummaa dabarsan? Ayyee duba amma haalli jiru tasgabbaa'ee fakkaata. Gama Affaariitii fi Oromoo irraa namni wal qunname jira har'a. Ayyee gama manguddootiin wanni walitti deeme jira. Ayyee galatoome gama Affaarii irraa namni to'annoo jala oole jira ija keessanii nagartanii. Ayyee.